Harka fuune daawwattootaaf kabajamtoota Oksajii Miidiyaam oduu odeessaalee keenya har'aaf qindeeffanne gurra isin buusuuf deebinee dhufneeti jirra. Oduu keenya jalqabaatiin addi bilisummaa Oromoo ABO WBO'n ibsa baasuun ibsa isaa keessatti Abiyyi Ahmad humna alaa barbaaduun mo'amuu isaa agarsiisa jechuunis ibsa bal'aa baaseeti jira. Isaan baasan kana akka itti aanutti bal'inaan kan isiniif qindeessinu ta'am guyyaa guyyaan oduu odeessaalee keenya argatuuf yuutuubii Oksajii Miidiyaa sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoon namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan komentii jalatti nuuf qooduu hin dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin addi bilisummaa Oromoo ABO WBO'n ibsa baaseen Abiyyi Ahmad humna alaa barbaaduun mo'amuu isaa agarsiisa jechuun ABO'n ibsa baaseeti jira. Tibbana humnoota Keeniyaa waliin WBO'n lola kan jiru mootummaan Itoophiyaa lola daangaa irratti ittisuuf walii galteem tolfameen humnoota Keeniyaa waliin opereeshinii waraanaa geggeessaa jiraachuun ibsameeti jira. Mootummaan Keeniyaa lola WBO irratti banuu isaa akkuma ibseen mootummaan Itoophiyaa dhimmicha keessaa harka qabaachuu hubachiisee ture jedheeti jira. Dhimmicha ilaalchisee ibsa kaleessa baaseen WBO'n ABO'n haalli mootummaan Itoophiyaa itti jiru mo'amuu isaa agarsiisa jechuun ibsa isaa keessatti tuqeeti jira. ABO'n lola biyya keessatti WBO waliin taasisu abdii kutatee humna keessaa injifatuu waan dadhabeef ala barbaacha deeme jechuunis ABO WBO'n gabaaseeti jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa biyya keessatti kutannoo bu'a qabeessa ta'een ABO jala dhaabbatuu dadhabuu irraa kan ka'eem Keeniyaa daboo waammate jedhee ibsa isaa keessatti eereeti jira. Biyyi tokko dhimma biyya biraa keessoo galuun daangaa ta'ee osoo jiruum rakkoo irra gahaa jiruuf abdii kutateem daboo waammate jechuunis ABO'n ibseeti jira. Oromiyaa keessatti lolli gaggeeffamaa jiru itti hammaachuu kan eeru ABO WBO'n mootummaan biyya keessatti humna oomishachuuf illee rakkatee akka jiru ibseeti jira. Kun immoo kan abdii isa kutachiisurraan loltoota alaaf affeerraa taasisee jechuunis dubbateeti jira. Kanumaan wal qabatee ibsa kaleessa gurraandhala 2025 baase kanaan ABO WBO'n dhimma Keeniyaa kaasee jira jedheeti jira. Mootummaan Keeniyaa ollaa amanamaa fi waahila ofitti bobba'uun balaa akkamii akka fidu ni hubata jedheeti jira. Dhimma amma itti jiru kanam Keeniyaan ogummaan ilaaluu akka qabdus dhaameeti jira. Haala amma jiru kanaan nagaa fi tasgabbii itti fufiinsa qabu fiduun hin danda'amu jechuun ibsicha keessatti eereeti jira. Giddu seentummaan biyya alaa waraana kanatti eenyuyyuu yoo affeerameem dhiibban waraanaan dhufu akka hin jirreem ABO WBO'n ibseeti jira. Haalli amma Keeniyaas ta'ee mootummaan Itoophiyaa itti jiran naannicha kan nagaa dhabamsiisuu jeequmsa kan hammeessudha jechuunis ibsa isaanii keessatti eeraniiti jiru. Abiyyi Ahmad biyyattii keessatti nagaa buusuuf fedhaa dhabuu isaa agarsiisa kan jedhe ABO WBO'n waraanaaf humna alaa affeerrachuun waldhabdee keessoo furachuu dadhabuu tahuu isaa agarsiisa jechuunis eereeti jira. ABO WBO'n ibsa baase keessatti itti dabaluun naannichatti nagaa fi tasgabbiin akka hin jiraanne hojjechaa kan jiru mootummaa Itoophiyaa ta'uu hawaasni idil addunyaa beekuu akka qabuum gaafanna jechuun ABO WBO'n waamicha isaa dabarseeti jira. Keeniyaan WBO irratti gurraandhala 3 eegalteem opereeshinii gochaa akka jirtu ibsitee turteem haa ta'u opereeshinii kanaan uummanni nagaa miidhama jechuun himatteeti jirti. Opereeshinii jedhame kanaan nama afaan Iswaayilii hin beekne hedduutu reebamaa jira jechuun hawaasni bakkicha jiran mootummaa Keeniyaa komataati jiran jechuun ABO WBO'n ibsa isaa goolabeeti jira. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oksajii Miidiyaa oduuf odeessaaleen keenya guyyaa har'aa asumarratti kan goolabamu taham guyyaa guyyaan odeessaalee keenya argatu fuula yuutuubii Oksajii Miidiyaa sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinam. Viidiyoon namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik sheer gochuu hin dagatinam. Yaada keessan komentii jalatti nuuf ibsuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kanarraa asumarratti goolabamam viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa tahaa.